intalti duunan tokko janaaza kana koo dhufte janaaza kana harka isiitiin dhooyte intala gumna dalaydu jettee dhoofte. Rasuulli laa tasubbu al-amwaata nama du'e narrabsinaa jedhe rasuul rabbi. Intalti tun duunan harka itti ol fuutee gumna dalaydi jettee dhoofte harki itti maxxanee ture. Mee haa buqqa'u fidaa mee nama harka kana buqqisu. Gariin murtii kennee tuni jirtuudha nama du'e qaamarraa kuturra kana harka kunnee wajji awwaaluu qabna jedhan. Kuni ammoo dura'uu duutee jirti qaama nama jirurra ka du'e kana kutuu wayya jette. Ikhtalafa al-ulamaa irratti wal dhaban ture. Namni marti wal dhabnaan xaalayaa Maalik ibnu Anasitti barreessan akkana wal dhabaa jirra ati keessatti maal jettaa jedhaniin hukmii kana keessatti dura gaafadhaa jedhe Imaamu Maalik. Maaliif harki itti maxxanee gaafadhaa jedhe san booda himna akkanumatti hukmiin goonu jedhe Imaamu Maalik. Boodan gaafatanii maaliif harki sitti maxxane jennaan bar gumna dalaydi jedhee dhahee jennaan harki itti na maxxane jette. Akkana jetti amma hoo maal jetta jedhaniin akkas taatu rabbi qur'aanatti walladhiina yarmuuna almuhsanaat thumma lam ya'tuu biarba'ati shuhadaa fajliduuhum 80 jalda. Dubartii oomaa ofirratti quban qabne namni gumna dalaydi jedhee maqaa isii balleessu 80 garafaa jedha rabbi. Halangee 80 garafaa san booda harkiin buqqaa jedhe Imaamu Maalik. Dhufanii halangeerra dhaabani intala tana yoo 80 garafan harkiin ka'e. Beekumsi du'a jalaa si baraara wallaalli ammoo si ijjeessa. Gadaaxu warra banii Israa'el keessa nama tokko lubbuu 99 ajjeesedha rasuul rabbi. Irra beekaa lafaa barbaada soqee jalbaaba uffatee nama taa'u tokkotti qajeelchan yaaboo tawbannaanii jirtii jennaan deeminarraa jedhe 100 siin guutadhe jedhe. Osoo beekumsa qabaateen du'u ture namni kun. Gaafin dhiisne barbaadaaf ka'e namni kun. Irra beekaa nama argatee san booda rabbi jidduu keetiif jidduu rabbi omtuun jiru tawbadhu jedheen. Beekumsi du'a jalaa si baraara yeroo garii wallaalli ammoo lubbuu tantee halaaka. Kanaaf nuti marti namni lafaa dhufu beekumsa kana haa barannu diin keenna haa barannu. Barannu malee aduu ifirra deebisuu hin dandeenyu beekumsa malee dubbata hin dandeenyu. Namni beekumsa hin qabne wallaalan namni akka isaa namaa gad jiru hin jiru. Takkaa rabbi wallaalaa ragaa godhatee hin beeku. Takkaa rabbi wallaalaaf ragaa barbaadatee hin beeku. Tokkochummaa isaa akka samii fi ardii tana harkaa qabu ufii ragaa ufii bahee malakaa itti aansee nama waa beeku ragaa godhate. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نما صدركا غتيك أبو نما الفود كيسا مؤمن توتا كيسا نما وابيك والفود ربي بيكم سان ربي ها قبر إباداك إن بيكم سان هاقون.